إيه مولتم تتكا سالا سالة وسا نتو ما جولي مراو سالة الدين ديمي وفي ساتي تتوكا غرو أموتو كبوكس ومرادة سالة وفي ساتي ديمي توكا بيتا أكان نمي عين درانو منن كابو بركمت بيهادو بيفيت بيفيت توكا Ini tuke bawa bete akkaan irraa dhorkutti anammotu seetuma isaan laalachumaa ufuma dhiifama ol gaafatu ol hammatanii ani gidduu isaanii hin seenu gonkuma. كان ربي برا Waliin miidhan waan ta'eef عملت إنت أوفتون تدم ديسون السيف كان نقدر إنسان مدون سنوتين بقوم يدوس alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbiin kiyya galanni isaan badin. جرى ناتشي سبورت ولا خنا مالين تبنو أدانا سكنتا تنيا تجانا تما ده Galatoomaa warri du'aa inaaf خاتن كوبا واشي أنت خسن deebii isinii deebisuu dhiisuu kootiif I am sorry. Naaf kolchaa yaa ibsaa waliin wal. ما أنا غيّر خطوة أشي كذا غري Ishi. Dhufee maal yoo caffarin aan jedhan. maal tafartaree bakka majirtutti waan wayii takka yatta bakka walaloo wayillee taatu qopheessi waan xiqqashoo takka wayyaa wayii Ishi rakkoon qabu. Walaloo ishi. wooma si mudate irraa illee taatu si gaafanna maali agas mudannoo teetti muuni gaadha waan joolee afreen keessatti mudate yoo si gaafadde ni gaa haadha shaneetii horti godhaa bira dhaabbadhaa jee si gaafa Wanti yoo jiraate malee walaloo kanallee ittiin beennu waan ittiin beenne hin soomnu beetta. Haala akka ilmaan guddisan haalli jireenyaa kun jiruun addunyaa kun akkam akka taate waan akkasii yoo ta'e okkee abshir guddisaa ilmaanii waa hedduun dorgomuu dandeessa jaalala ilmaanii ta haadhaa ta abbaa okkee sanniin deebisa garuu waan biraa. akkasumas tarbisi hojii hagamma goone kana gooneen achitti sirriitti sapporsi godhan egaa kabajamtootaa fi hordoftoota keenya shanee yookaan siifoo fi firdoosaa waliin gaazanaa fataa jechaa jirra akkasuma immoo ijoollee Oromoo qaqqaalii qacalee lafaa kaatu lakkuu jechuudha haadha shinee gojan lakkuu shan bakka takka dhalatte jechuudha. Namni baay'een egaa amma hin beekne afaan gariin hin jiru sappoortii godhaa bira dhaabbadhaa warroonni jirtanis achi dhaqaatii kannaa fi jajjabeessaa akkasuma immoo jaarsa kee liphiin jiru immoo Koppiliinkii godha yeroo lama jaarsi kiyya maal akka ta'e beeytaa? Namni hundinuu amala itti wal barsiifatetu jira sii galee. Yoo gaafa duraa waliin miidiyaa kanarratti teettee waliin mul'attu taate yoo ammoo garagara mul'attu taate tokkoffaan tiktookii hin jaalatu. Namni beeyta gaafa ati kara miidiyaa kana dhufte waan baay'eedhaan si tuttuqa sii galee. Dhiirri ammoo akka dhalaatii miti. Yaa'u haalli jiruu hin beeyta gaa namni yeroo baay'ee sappoortii nu godhaa ture. Namni ammoo dhufee koomantii jalatti yooma arge siin jedha. Obsa akkasii sanan qabu. Guyyaa lama wayii dhufee ture. Dhufaniituma uma harkan waan garagaraa jedhanii ni achumarraan bade. Tiktookii silumaan jaalatu inni feesbuuka malee. Feesbuuka isaa immoo adabamee jira beeyte. Akkuma naan jedhanu jedhanii ani garuu dirqama waan natti ta'eef hin obsa. Ilmaan kan koo gangalmaan gaadhutti obseetuman irra tara garuu inni immoo hin danda'u saniif tiktookii dhiise. Yaa hundinuu haaluma jiruu uffataane asirra inni ba'uu fi ilmaanuma kiyya guddifachuu homaa argadhe. Lama taaneetu bakka takka hin teenyu inneeti. Mistiran baasin adii is yaa namni keenya kun ni lukkee wayi namni inuma lukkee ilmi namaa kun beekte waan siin hin jenne hin qabu. Yaa dhugaa. Bora tiktookuun narraan kaasi maraata. Maraata bakka takka ta'uu hin danda'u anuu amma namni tokkos. Warumti tiktookuun maraatas gara laafessas. Wallaahi lazi. Warra feesbuuk irra maraataadhas gara laafessas arjas waniin sooshaal miidiyaa irraa arge. Koppiliinkii godhaa namni 500 kun ajajamtootas baalages siigalee kana beektee dhufuu qabdu oggo dhuftu itti himi
ibsaan akkana jeejeen. Obsee jiraan maa namatti baradde alhamdulillah yoo isaan namookasin na cicinqaayyuu malee. Nama isaan Eega jedhanii darban jedhanitti obsuudha beeyta. Jireenya furmaataa obsuutu furmaataa jedhani. akka ajaa'ibatti. Anarra yoo numaa takka wanni namni tokko komantii badduu naan katabin jaara kun adha maal ta'e natti aareen jaabara. Wallaahi laziin. Yaa rabboo rakkoon isaa namni hundi isaatu koomantii dhuma wal fakkaataa si arrabsa beeyta. Koomantii ma wal fakkaataa tokko siin jedhu aayidiyaa biraan jijjiiranu sanis si aarsaa bara. Roobaa jaartiin ta'een sirteetti jaartiitti maal godhuu barbaadde. Amma jaartiin gaafachise warra sanaafis siin jaaroo waan nama gaafatanii hin beekanii. Hundi keessa qophiliin godha. Olmaa ijoolleef galatoomii haadha siifoo ulfaadhuu ishii. Galatooma. Bye bye. Hayyee ibsaa koo galatooma ulfaadha. Ishi nagaa keessa nu jiraadhu baay'ee galatooma. Maanni kaameraan keenya maal ta'e? Thank you hundumti keessanuu galatoomaa ulfaadhaa. Oromoo qaalii. Mee osoo namni 400 kun osoo irraan hirratin uummata cinqii wallaahi. Yusuf koo dhiifamu hundumti keessanuu warrootiin deebii isin hin deebisin na of kolchaa dhiifama naa godha halkan gaarii. Okay, koppilinkii naa godha mee namni 400 kun yeroo lama koppilinkii naa godha. Ibsaa bira dhaquufi. Ibsaa bira dhaquufi. Koppilinkii naa godha deemaa ka harki keessan waan barakaa qabu. Allu faamilee ibsaatiin dhiisee malee. Hundumti keessanuu galatoomaa ulfaadhaa. Ashir gaariitoo. Thank you ulfaadhaa. Dhiifama ammoo tushi komantii keessan waan baalee koo galatoomi waan isin hin deebisneef na of kolchaa. Yeroo lama koppilinkii 2,000 na seensisaatii deema yoo deemuu barbaadan illee. Thank you galatooma hundumti keessan. Nama 400 kana keessaa mee live goal illee push godhaati seenaa galmeessa. Telegiraamiin asirraa sadii. Kaan keessa jiraachuu danda'a. Live goaliin kiyyooma xixiqqoodha. Sande? Hawwaasa ilaalee bilii 50 ta'e. Namni keenya bar girri jaalata. Namni 400 kun naa godhaa koppilinkii argu. Kondumti keessan. Hundi. Godhaa. Baan jirtu. Haadha shanii. Ahleen. Nakkamu sanyii. Tajaajiluu ta'e. Jirra wallah alhamdulillah. Koppilinkii yeroo lama koppilinkii yeroo lama godha. 3,000 na seensisaa namni 333 kun hundumti keessanuu. Thank you. Baan lamatti kennan ammallee sa'aatiin sharaada. Ta'a koppilinkii kulla kun ba'a. Live goolii ishee guutaaf himi. Warraa jirtan. Haadha shanii kana jajjabeessa uummata qashtu suni nama seenaa Oromoon tun bariin beektu malee maal godha. Haadha ilmaa shaniiti. Sa'aatii dheeraa. 3,000 na seensisaa. Sa'aatii dheeraa taa'uu hin dandeessu irraa baatu live goolii ishee guutaaf himi. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Hundumti keessanuu galatooma. Aasha akkamati wal beeynaa miire yaa'u fuulaan wal beekuu baannullee Akkamii waliin. feesbuukaan illee gara tiktookiitiin adii walirraa qabne immoo beekan koomantii illee naa barreessiti maashaallah. Bareeda. Gaayis hundumti keessanuu koppilinkii godha 3,000 na seensisaame koppilinkii. Kaan irra jira na fakkaate teelee. Kuni isa gadii miidhamaa. Kun hundi. Siifu. Koppilinkii yeroo lama godha. Sila yeroo ibsaa waliin jiru naan guunne amma naa guutani. Dhugaa akkam guutuu didanii ibsina. Sappoorti nama gochuun beektan dhugaa gaayis. Deeman kaa.
بسم الله ما شاء الله تبارك الله. Koppilinki kuma sadina seensisaa deemara. Ani hin deemina hin jenne bar karaa nagaa. Galatoomaa simannaa nu simattaniif. Thank you so much. Yusuf. Abboo bakka ati. ربي Amiin 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 Yusuf. Thank you so much. Amiin amiin inshallah biiznillah. أكمل. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Nagaa walaa galata rabbi hundumti keessanu. Koppilinki itti muddame kuma sadina seensisaa. isa gaafa rakkoo gadda siif gumaachuu isa si fakkaatee bu'aa si barbaadu kan gadda kee kolfee gammachuu kee gaddu ila hariyaa koo hansin beeka duru ani deemeen jira bakka kaleen jiru milikii koo jibbitee gadda naaf hawwitee inni na sakaaluuf shira naaf kiyyiftee hin kufnen hin jiran hin deemas duratti gargaarsa rabbiitiin nan bahasifatti galatoomiyaa ta'oo kan madaa keessa koo suphuudhaaf wallaantee inni dhugaa kiyya dirreetti naa baaftee inni hunda caalaa anatti dhiyaattee cabana fayyiftee kophummaa na baaftee galatoomi rabbii kan nama na gootee jaalatu si jibbus uumamni akka keetii bulee si jijjiira hundilma namaatii inni si jaalannaan hin koftu eessattuu rabbii keetti hirkadhu salphina hin gartuu milkiin kee dachaadha isatti dhiyaannaan namni si jijjiira bu'aa sirraa dhabnaan inni aantii jettee abdattu sirri kee ati harkaa dhabnaan si dhiisa qofaa kee si mudateen garree madaalli firummaa qofaatti si gata abdiin ilma namaa si mudateen beeku aantii kee hin jibbamuun hiriyyaan balfamuun keessi kee miidhamuun hundaan tuffatamuun dhukkubaan qoramtee fayyuuf abdii murtee humni kee dadhabee harka namaa kuftee hiyyeessa hootaatee hiriyyaan ganamtee kophummaa si mootee jiruu kee gaabbitee beeloftee dheebottee rakkinni si marsee jireenya abaartee gadoon si cunqursee obsa qabaachuun kee harraan si geeraa rabbii kee tirkachuun kufa si oolcheeraa abdiin muratinni darba rakkooni qoramuun dirqama milkii barbaannaani akkasi jiru jireenyi lafarraa fudhadhu barnoota rakkoo kee kaleerraa garuu sittin hima garuu sharrii namaa yaadin hin miidhin gonkumaa hamtuu siif yaadullee kafaliif gaarummaa matuma keetii fi gaarii yaaddu sama homaa siif hin godhu jaalalli ilma namaa baadhattus mataatti caalsiftee hundarraa bu'aan si jijjiira firaa faantiinarraa era la lugar.